أنا فهنك جروت أنا رجلاتو harka kee harka nagaya akka ta'u harka dhiigaa kan taane taasisuudhaaf if eeggadhu siin jechuun fedha abbalisa. Reedduun namni biyya alaa deemu kunfaan akka waan gara jabinni namni tokko waggaa karaa kana deemu akka waan gara jabinni nama kana akkuma harka dhawanii bira kutuun akkuma harka darbanii bira kutuun lubbuu namaa kana akkuma harka itti taphachuun daandii gubbatti kan godhuun akka waan gartee nama darajaa wayii ol namaa kutu warra laalu jira. أبداً كسينتي نما لبون نما هركا إساد الربادة تجرون دنيا دا ما لك تحتبه هركابات يجرون دنيا دا مئان جرينيا خنا هركا إساد الربادة جرتي نما لبون نما هركا إساد الربادة ربي لن دلي قدور راح جتشوران رسول الله دلي قدور راح جتشور لبنوخا القرآن لن نهي أوركا أجائب أجائبا شرع أمة الإسلامات والنسين نفتخيز حفظ النفس لبوتي سنة كلبون سير كباتو تكلمنا يوم ربي القرآن يرد باتو ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نمني لبوتك كجرات كان دوني فلده أكنما نما الدنيا خنا الرجل هند جرات سوا بركته نمني لبوتك كأجيسي فكأنما قتل الناس جميعا أكنما دنيا رجل هند قتيتي سابما هذا إسلام خيسد أكنت لبون ولا مسلمة هاتات ولا مسلمة هوابات ولا أبا فدهاتات نما إسلام برد قتي نمن لبوتك كنما لفوالك إيبا ليس ربي وجي وللو بيسي فتجرازة دنيا تهرت اللي الرجل بمانا ماتا جالتي دنيا تهرت إسال همالتوج أنا فانقدن دي ستكت لبونا ما كارك خيط الرتين باي في جنة تاسس سدفع ميو بردن سيمو جرا لقيفر إن شاء الله وان بردن سيمو جرا لقيفر دليلي كنت ربي برد أكان سيجيب بسيفتو خيسا أكان ربي برد جيب ما سلاستو خيسا أفرفان Omega sim tadura shirki la sinjejra seri sinjejra lubbu jesu sinjejra afrafan aklu riba hori dalanya chuna hori dalanya chun maybe malaga banki khaise riba isa jalanya chuna to kharale riba na dunya tanar wanne dunya tan fasade roba fi rahman alladhi tara bamsi khaisa takka midan dur برخاء قبولين برخاء بغيث الدنيا ترى ربا تكنا الدنيا ترى برخاء أتريبا نجون وان ربي برتي أكان جب ما لا دليل بقدر رئيس الوقت جرا نمبر يقول لك أنا جوري تكاي جرا هنقدر ديستكر ربا نجون را يفيق جسر جرا تجو بس أبو نمان مسلمة يروى رانت أنا بانكيلين إسلامات سلفاني بوتان كانت كندري با خيسا لاغم تاني يروى jireenya keessan irraa barakaa fuutaniitu mul'ata if eeggachuun itti barbaachisaadha jechuudha. Haruma taheen arras zabana shari'aan islaamaa kana babal'attee hayyoonni onlaayinaa bakka yeroo guute kanatti ati arrallee laga ribaa keessatti arrallee dhoqqee ribaa keessan laaqamtee yoo jiraatu ta'e wanni jireenya keetti irraa barakaa fuudhe rabbi biratti illee jibbamaa si godhu nama biratti illee jibbamaa si godhu irraa jechuudha. if eeggadhu siin jechuun barbaada waan akka dilii gurguddoo irraa jechuudha. Kan biraa aklu maal aliyatiin isiin shanaffaadha horii yataamaa nyaachuudha. Haadhiirran keetii haa ta'u keessummaan keetii haa ta'u fira jechuudhaan haa ta'u uuma adda addaatti daattee illaa billatii hiya ahsan yoo nama tolatti ooluudhaaf fakkeenyaaf guyyaa guutuu ooyiruu isaanii dalagaa oolte ooyiruma isaanii san keessaa ashita tokko murattee beelattee yoo nyaatte waan humna seeqannu takka achitti dadhabbii takka dadhabdee jira yoo nuti waan san akka gattee yolotti isaanii dalaytu jecha itti fayyadamte waan qabu sanuu illaa billatii hiya ahsan akka bareedatti akka naamusa qabutti akka aadaa naannoo sanii beekamutti fakkeenyaaf ooyiruu isaanii dalaydee fi ooyiruu isaanii araashiin qottee fi yoonii fi hoggaa qotu jirtuuf san shaayii ijoolleen san siidhaaf yookaan yataamaan san sii kannate shaayii san dhugdeettiin jabaattee ooyiruu isaanii san sirriitti dalaguuf yoo ta'e
waan akkanaatiif kan ta'e akkanuma mana yataamaa tokko reetee nyaatee isaan qaban nyaatee akkanuma dayiteetu maallaqa isaaniitiin akkanuma dayitee horii isaaniitiin abbaan namni dhorku hin jiru jechuudha. Qabeenya isaanii gara duubaatiin seentee abbaan isaanii kan ofirraa na dhorku hin jiru jechuudha. Itti duulu rabbi jiraaf duuba isaanis. Rabbi jiraaf. Azaaba cimaadhaan sigataa. Diliilee gurguddoo shirkii hojii wal qixxeessee fide rabbi. Diliilee gurguddoo shirkii sanii hojii wal qixxeessee. Horii yataamaa qabeenya yataamaa irraa eeguus irra jiraata jechuudha. Rabbiin horii yataamaa hin nyaatina. Nuun jechuudha. Kabiraa inni jaaffaa fi tawalli yoo mazzaaf islaama tokko hojii qabsoo seentee duuba garagalu qabsoo keessaa biraa dheessu. Nama islaamaa tokko hojii waan tokko eegaltee waan diin ol kaasu tokko hojii eegaltee dhiiftee biraa deemuun qabsoo islaamaa takka hojii eegaltanii qabsoo san karaa dhiistee biraa deemuun biraa baqachuun diliilee gurguddoo irraa namni islaamaa gara duubaa irraa dhaawamtu. Kabiraa tan nuti hundi keessa laaqan tan nuti hundi akka dhoqqeetti keessatti cafaqamnee jirru keessa takka isiin torbaffaa qabxii ajaa'ibaati dhaggeeffadhu. Qazful muhsanaat ala gaafilaat dubartii takka tan naamusa qabdu dubartii islaamaa takka galata ulfadhu. Dubartii islaamaa takka ati badiidhaan darbachuudha. Barsiisa kanuma bara lallaaqatte kanuma bara balufaa hojii jirti barsiisa. Isa kanaaf barmaarree godha. Isiin bara kana kanaati. Isii moodee isinarra dubartuma naamusa waan jirtu takka maqaa isii ka isiin naamusa isii eeggattu ka adaba isii dubartii eeggattu taate ka isiin takka naamusa cabsitee hin beekne barsiin akkana kana jettee akka dubartii baalagee gootee haasa'uun diliilee akkam gurguddura naamusa dubartii takkaa cabsuun rabbiin al-muhsanaat isii if eeggattuu taate naamusa isii tiifattuu taate naamusa ifii eeggachuun bar ibiddamee keessa dabarteetii bartee naamusa isii san eeggattuun isiin taate jee rabbiin qadrii rabbi dubartiif walala bakka tanarratti dhiiran finne wal al-muhsanaat al-gaafilaat khawaan ati haasoftu san irraa quban qabne isiin bara baluu wajji jirti bar abaluu fi abaluu barmaarree godha abaluu fi abaluu jechuun wantoota akka rabbi biratti si jibbama namaa si taasisurra wantoota akka rabbi biratti jibbama namaa si taasisurra diliilee gurguddoo ibidda jahannam keessa si suuxurra wanti inni si lakkaa'u jiru kun qura'aana isaa keessatti warra rabbiin azaabaan baay'ilama seenee warreen nama sii wajjiru kun jiru akkanumatti diliilee gurguddoo bilaashii jaamteetitti isii dubartii kanaa tana namtichi badiidhaan darbate jecha badiitiin arraba isaa dheeraa sana anuma akkanuma waan fedhee namatu saniin dubartii naamusa isii malee takkaa guyyaa tokko akkan taane taateen bee tondhoqqee keessa gara galgaltii bardhiise baluu wajji jirtii bardhiise ootun je'ee maqaan isiidhaan fakkaanneen ka isii tureessu rabbiin ibidda jahannamiin baay'ilama seenee fi jira dilii gurguddoo keessa seenee jira jechuudha. Kanaaf dubartoota islaamaa ijaaba isii uffatte waggaa arge barnoonni isiin ijaaba guddaa kana qaattee deemtuuf bar ijaaba kana jalatti ilmoo dho'isitii haja'u jira garaa qabdii fa'aa bar haja'u jira jechi tokkichaan kun isiif galu jechi tokkichaan kun rabbi bira seenu intala naamusa isii eeggachuudhaaf ta'e jecha kabaja qaama isii eeggachuuf jecha ulfina ifii eeggachuuf jecha diin isii kabajaa godhuuf jecha jaalala diinii fi rabbi isiitii qabdu jecha biyya oowwaa keessatti haa taatu biyya qabbanaa keessatti huccuu biyyiin uffanne uffattee deemtu huccuu biyya sanatti hin beekamne uffattee deemtu ati kanuma laaftumatti teessee bakka bunaa tana moo dhiisi as jala waadoo isiitii bar wanni isaan ijaaba uffataniif ni beekna bar jechan taane hin darbatta taanaan darbatamte jechuutas.